Ani Yusuf Mudassir jedhama. Jiraata magaalaa Aliiti. Tsagur Quraaji. Yusuf gaafiin amma si gaafannu kan nuuf deebisuudhaaf qophiidha. Eh, Ayyee gaafiin jalqaba akkasitti baga rabbiin ji'a ramadaanaa bara 1440 lamaatiin. 42 isin ga'e jedheera. Gaafiin akkasitti Iid alfaxir kan amma itti deemnu kun jechaadha. Iida meeqaffaadha? Abboo. Diidamii wayii. Diidamii wayi. Eh, Diidamii wayi. Gaafiin itti aanu akkasitti dubartoonni sooma sa'aatii meeqatti hiikuu? dubartoonni moo? Jechuun sila hiikamu. Jechuun dubartoonni kinoo sooma guyyaa irraa soomamuun jiraami. Sooma amma soomaa jiru kana sa'aatii meeqatti hiikuu isaan? Galgaluma eegan. Sa'a meeqatti? Galgala sa'a 12 fi jechuun Wayituma dhiirri hiikuu dhiira dura hiikan isaa. dhiira dura eegan jedheera ammas. Dhiira dura jechuun hiikan jechuun osoo hin ta'in lulluqatan jechuudha. Ayyeeshii gaafiin itti aanu akkas jedha. Obboroon sa'aatii meeqatti dhaabbatti? Boroo sa'aatii 10 fi walakkaa 10 fi haga daqiiqaa 45. Ayyeeshii jedheera. Waggaatti sooma guyyaa meeqa soomna? Waggaatti sooma guyyaa 30. Guyyaa 30 jedheera. Wanti itti dabaltu hin jiru mee bakka soomaa kana? Amma wanni jabaa wanni itti dabalu hin jiru waan baay'ee isin nu gaafatan. Ayyeeshii jedheera. Ayyee gaafiin itti aanu akkasitti. Iidaaf guyyaa meeqatu hafee? Dhiiraafillee yaa'u amma kaarra boodaamu. Ayyee iidaaf guyyaa meeqatu hafe? Dhiiraaf guyyaa 21. Guyyaa 21 hafe jedheera. Gaafiin dhumaatii fi akkaan jajjabduu si gaafadha amma obboroon bareenni sa'aatii meeqarraa jalqabdi? Obboroon bareenni sa'aatii 8 walakkaa irraa. Jedheera kabajamtoota daawwattoota keenya gaafii keenya nu deebiseera mee dhumarratti yaadni inni qabu yookiin dhaamsi inni isiniif qabu yoo jiraate? Dhaamsi yaa'u wanni baay'ee wanni baafni hin jiru. Iida ramadaana kana rabbi xumura rabbi nu haa geessu. Nama maraafiyyuu uummata musliima maraafiyyuu rabbi iida irratti rabbi nama marayyuu osoo waa takkayyuu keessaan ta'in gaafa hiikaa sanii rabbi nu haa ga'u jedha galatooma. Shi kabajamtoota daawwattoota keenya gaafiin kennaa ammasitti fufaa nu wajjin tura. Barataa shanakka irraa dhufee adii iskuulitti barachaa jira. Barataa kutaa 11ti. Kana barachaa jiru mana barumsaa Abbaa Biiftuu Alliidha. Shi barataadha. Gaafiin amma si gaafannu kanaaf nu deebisuudhaaf qophiidha. Qophiidha gaafadha hiyyaala. Ayyeeshi baga rabbiin ji'a ramadaanaa bara 1440 42 isin ga'e jedheera. Gaafiin itti aanu akkasitti. Iid alfaxir inni nama itti deemnu kun jechaadha. Iida meeqaffaadha? Iida wallaahi hin beekne kam qoranne waa'ee kana. Mokkortu takka. Kuru filannoo naa gootan malee hin danda'u ture. Ayyeeshi filannoo siif haa kennu. Filannoo siif kenna. Ayyeeshi gaafii kana irraa taru. Gaafiin itti aanu akkasitti. Dubartoonni sooma sa'aatii meeqatti hiikuu? Akkuma nama kaan sa'aatii 12 fi. Ayyeeshi gaafiin itti aanu akkasitti. Obboroon sa'aatii meeqatti dhaabbatti yookiin dhumatti? Sa'a 11. Sa'aatii 11. Gaafiin dhumaatii fi gaafiin akkaan jajjabdu akkasitti. Obboroon bareenni sa'aatii meeqarraa eegaltii? Sa'aatii 9. Sa'a 9 jedheera. Daawwattoonni daawwataa kanaaf dhaamsi qabdu yoo jiraate? Dhaamsi qabu biraan jiru. Gaafiin isin na gaafachaa turtan gaafii bareeda. Aga tokko yaalu na yaalsiftanii jirtanii galatoomaa isin. Bismillahirrahmanirrahiim. Alhamdulillahi rabbil aalamiin. Maqaan kiyya Bakar Musaa Bakar jedhama. Kaanii dhufee Alii magaalaa Aliiti. Aanaa Agarfaa. Kan itti argamu immoo naannoo Masgiida Hudaa jechuudha. Ayyeeshi Bakar jedhama. Gaafii ji'a ramadaanaatti wal qabatan si gaafanne jechaadha. Gaafiin jalqabaa akkasitti baga rabbiin ji'a soomanaa bara 1440 sagalee Afurtamii afur. 44 isin ga'e jedheera. Gaafiin lammaffaa akkasitti. Iid alfaxir kan amma itti deemnu kun jechaadha. Iida meeqaffaadha? Iida bara 1144 na fakkaata. Ayyeeshi 1144 nuuf jedheera. Gaafiin sadaffaa akkasitti jechaadha. Dubartoonni sooma sa'aatii meeqatti hiikuu?
sa'aatii 12 sa'aatii 12 fi walakkaa. Isaa 12 walakkaa jedheera. Gaafiin sadaffaa akkasitti obboroon sa'aatii meeqatti dhaabbatti? Obboroon sa'aatii 10 fi daqiiqaa 50 baqa 50 natti fakkaata. Ayyeeshi gaafiin itti aanu ammas akkasitti waggatti sooma guyyaa meeqa soomnaa? Waggatti sooma guyyaa meeqa soomna? Ji'a tokko soomna jechuudha. Waggatti ji'a tokko soomna. Waggatti ji'a tokko soomnee dheera. Gaafiin itti aanu akkasitti iidaaf guyyaa meeqatu hafee? Iidaaf guyyaa meeqatu hafee? Guyyaa 24. Guyyaa 24 hafee dheera. Gaafiin dhumaatii fi akkaan jajjabduu ta'e isa gaafadhe jechaadha. Amma obboroon bareenni sa'aatii meeqarraa eegalti? Sa'aatii 9. Sa'a 9 irraa eegaltee dheera. Kabajamtoota hordoftoota keenya gaafiin kenna asuma dhaabata mee dhumarratti dhaamsi yookiin yaadni inni nuuf qabu yoo jiraate gama isaa isin dabarsa. Isin galateeffatudha. Jazaakallahu khayran ahsanal jazaa. Rabbi muraada keessan isin haa guutu. Kan jedhu wanni kanarratti yaada kanarratti jajjabaadha akkanuma itti fufaa. Karaa keerii irratti wal qajeelchaa isin jedha. Waada bijalli naan jedhani yaa'u iddoon irratti kiyyaasuma suma garuma kana gaddufaa irra. Ayyeeshi Fu'aad jedhama. Gaafilee nu amma si gaafannu kana nuuf deebisuudhaaf qophiidha. Haga danda'urra yaa'u immoo yaala. Ayyeeshi yaala jedheera. Gaafiin jalqabaa akkasitti baga rabbiin ji'a ramadaanaa bara 1440. Afurii isin ga'e jedheera. Gaafiin lammaffaan akkasitti Iid Alfaxir kan amma itti deemnu kun jechaadha. Iida meeqaffaadha? Inni kun Iida jaffaa. Iida jaffaa jedheera. Gaafiin sadaffaan akkasitti gaafiin salphaadha garuu sima gaafanna. Dubartoonni sooma sa'aatii meeqatti hiikuu? Sooma moo? Sooma yoo itti dhiirri hiikuu hiika. Eshi waggatti sooma guyyaa meeqa soomna? Waggatti sooma guyyaa meeqa soomna? Waggatti guyyaa 30. Guyyaa 30 wanti itti dabaltu hin jiru mee mokkori? 36. Ayyeeshi 36 qabanneefii jirra. Gaafiin itti aanu akkasitti iidaaf guyyaa meeqatu hafee? Iidaaf guyyaa 23. Iidaaf guyyaa 23 hafee dheeraa kabajamtoota daawwattoota keenya. Amma gaafii dhumaatii fi gaafii akkaan jajjabaati. Obboroon bareenni sa'aatii meeqatti eegalti? Obboroon bareen sa'a meeqatti eegalti? Sa'aatii 10. Sa'a 10 jedheera. Obboroon bareenni sa'a 10 itti eegaltee dheera. Mee gaafii kennaaf hin dheerra waan ta'eef kabajamtoota daawwattoota keenya kanaaf mee dhaamsa ati qabdu yookiin takkaa'uu wanni ati isaaniif dhaamtu yoo jiraate? Wanni ani isaaniif dhaamu rabbiin sooma nagaan nu qabsiisee nagaan nu haayisiisu jedha. Bakka ummatoota musliimaa hundaanuu baga rabbiin soomallee isiniin gahee sooma kanallee sooma qeebaltii rabbi isin haa godhu iidallee rabbi isin haa gahu jedha. Yaasin jedhama. Yaasin Maamudhama. Magaalaa Alii ganda duwwaa tokko. Ayyeeshi jiraata magaalaa Aliitii Yaasin Maamuu jedhamee dheera. Gaafii nu amma si gaafannu kan nuuf deebisuudhaaf qophiidha. Garuu diingata natti dhuftanii garuu waan beeku tanaan yaala inshaallah yaa rabbi jedhe. Ayyee gaafiin jalqabaa akkasitti baga rabbiin ji'a soomanaa bara 1440. 46 46 isin ga'e dheera. Gaafiin itti aanu akkasitti Iid Alfaxir kan amma itti deemnu kun jechaadha. Iida meeqaffaadha? Akka maaliitti jechuun? Iid Alfaxir kan amma itti deemnu kun jecha iida meeqaffaadha lakkoofsaan jecha? Akka hijiraadha jechuun barbaadeeti? Hijiraadhaan lakkooyte kaaniin lakkooyte sanan hin beeku iida meeqaffaa akka ta'e qofa sirraa eegaana. Iida gaafii kana jechuun waggaa nama waggaa 1446. Yeeshi iida 1446 faadha nuuf jedheera. Gaafiin itti aanu akkasitti dubartoonni sooma sa'a meeqatti hiikuu? Dubartoonni sooma sa'a meeqa hiiku? Dubartoonni sooma sa'a meeqa hiiku? Jechuun gaafii akkamiiti yeroo kun?
Dubartoonni sooma sa'a meeqatti hiiku? An deebii qofa asirraa eega waan biraan barbaadu ani. Jechuun aduun dhiinaan martuu ima hiika. Ayyee dhiiraan wal qixa hiiku moo dhiira dursanii hiiku moo duubatti hafanii hiiku? Jechuun walumaafuu hiikan lulluqannaan azaannaan walumaafuu hiikan jechuudha. Ayyee waluma qixa hiikan jedheera. Gaafiin itti aanu akkasitti. Obboroon sa'aatii meeqatti dhaabbatti? Obboroon sa'aatii meeqa dhaabbatti? Sa'aatii akka an beeku jechuudha. Sa'aatii 11 jechuun daqiiqaa 5 fa'aa yookaan 10 hedduudha. Ayyee nuuf deebiseera. Gaafiin itti aanu akkasitti. Waggaatti sooma guyyaa meeqa soomuu? Waggaatti ka waajiba moo ka sunnaa jechuu barbaadeeti? Waggaatti sooma guyyaa meeqa soomu? Waggaatti waajibni akka waajibni 30 sooman yookaan ammoo yoo baatiin kadhatu taate